Hojjettiini. Namarraa illee liqeeffadhee 8,500 waraqaa sirreeffadhe. Osoo waraqaa kana hin sirreeffatin dura birrii 4,000 niitii tokkotti kenne. Niitii lammisiin Sooriyaa sii sirreessaa waraqaa sii sirreessa naan jettee itti kenne. Okey jedheeni torbaan lama na jalaa eedde. Ammallee eege guyyaa 29 yeroo ta'u jiini dhumatee jira. Ji'a lama nuu kennan dura. Achumaan gara mana seeraa deemee iyyadhe. Yeroo iyyadhee jedhu guyyama san shariikatti kenne jettee warra shariikaa mucaa shariikaallee miti wal nu qunnamsiifteetti. Gaafa guyyaa 29 san namticha bira yennaa dhaqu birrii 4,000 akkanatti isitti kennee jira. Sitti kennamee jira. 4,500 hafe naa kennii hundaa as kenni naan jette niitiin dhufte. Dhumnaaniin ani birrii kana yookiin naa deebisi guyyaan narra darbee jira. Daa'imni kan kiyya hiqaamaa hin qabdu ani hiqaamaa hin qabu jaarsi kiyya na bira hin jiru ani dalagaa hin qabu jedheen. Jennaaniin na didde birrii 4,000 saffidii naan jette dhufte isiin jennaan poolisatti waamee qabsiise. Poolisatti waamee akka isiin hin deemne iddoo suuqii wayiitti qabee jennaan akkanatti na qabdee akkana na gootee miidhaa narraan ga'uudhaaf naan jette poolisatti na himatte as garagaltee jechuudha. Garagaltee isiin na himannaanii kinoo waraqaa isiin farramteettiin fiizaa hojjechiisaaf jettu faxuuraa wanni hundi na harka jira. Waraqaa kana maallaqa kiyya yookiin naa kennu biyya naraatii keessaa gallakkisuu yookiin immoo waraqaa akka naa hojjetamu kanaafi ani yaada keessa garee miira keessa waan galeef haga maallaqa naa kennitu hin deemtu kan jedhu mana kana keessatti qabee suuqii wayiitti qabee jechuudha. Poolisitti waame. Amma kan hundi itti fidee jennaaniin shariikaa lakkoofsa shariikaatii fi bakka shariikaatti hojjechiiftu sanii lakkoofsa kenniif jedhanii naa kennite. Lakkoofsa yeroo naa kennite ani dhaqu namtichi raasaa shariikaa wayiituu hin qabu. Onlaayinii marraa hojjeta. Birrii 4,000 itti keessatti kennitee jennee gaafanne qaamaan. Gaafannaaniin 4,000 miti guyyaa hadhaa fotoon kan keetii fi paaspoortiin kan kee na bira ga'ee jetteen. Yoo barbaadan laalii kinoo jettee silkii hunda keessa seennee laallee ani immoo hiqaamaa hin hojjedhaa shariikaa isinitti argisiisu hun hojjedhee sii fixaa guyyaa hadhaarraa sii baasa tashiiraa sii baasaa naan jedhee birrii 4,000 immoo kennuu qabda amma naan jedhe. Isiin immoo maal jettiin birrii 4,000 si kenne jetteetti itti kennitee jennaaniin ani birrii 4,000 sii kennaati birrii 4,000 isii irra hafe 4,500 isii irratti hafe san irraa fuudhii jetteen. Ani irraa fuudhi jennaan ishii ani baankii si erga malee waraqaa raagaatis si erga malee akkana si kennuu hin danda'uuti jedheeni galee akkaawuntii namaatiin iqaamaa namaatiin dileevara wajjin deemeen jechuudha itti erge. Guyyama san tashiiraa naasaabe namichi tashiiraa naasaabe amma birrii 4,000 dura namichatti kenna jette san kennuu diddee kaadde jechuudha. Hin kaadde ani ganaa maallaqa namarraa ijoollee suudii jirturraa bakka lama liqeeffadhee birrii 4,000 jechuudha. Birrii kan itti guutee namticha galchee hiqaamaan naa hojjetame. Hiqaamaan naa hojjetamee ka'ee xumuramee jennaanillee bakka seeraa dhaqe ammas. Seera dhaqee jennaaniin waraqaa akkanatti baasiiti kissii banii naan jedhan. Kunoo waraqaa na harka jira jechuudha. Kissii itti ban. Yeroo kissii itti banee birrii 300 baasee karaa kana daa'ima baadhee koordii alkaan koordii jedhama. Sa'aatii 2 booda hin cufama. Ganama subiin deeman malee jechuudha. Yeroo hundaa bakka baay'ee tasaqaayya'ame jechuudha. Akka shaymaan nagooti kissii ankasasu kanallee isiidhaan walii galle jettee kissii kanallee na jalaa cufte. Maallaqa kiyyallee naan deebifne daa'imni tiyya hiqaamaa hin qabdu maallaqa namaa hin deebifne kiraa mana ofirraa kafaluu hin dandeenye duraan ijoollee dalagaa galchaa komishiina fudhadhaa ijoolleen immoo sababa seerri jabaateef gara biyyaa galan. Madaamoon illee akka duraa sanii ijoollee hiqaamaa hin qabne osoo jiraatteeyyuu hin fudhattu mama. Ani immoo amma sa'aatii kanatti maallaqa sanis oolan irrallee baay'ee himachuudhaaf namni kun lammii kiyyaa miti. Seeraan kassasuuf ammallee kissii yoo bante naan jette namittiin birrii 4,000 kana caalaa fixxaa. Ani immoo sa'aatii kanatti
Hai. Sana ba? Kanaafi dhugaa yaaddoo guddaa keessa jira. Ani alhamdulillah takkaayyuu rakkoo kiyyas namatti madheellee hin beeku. Tokkodha inni xiyya hiqaamaa hin qabdu. Lama hiqaamaa qaba. Birrii namaa laqa namaatti hojjechiifadhee akkana qabadhee taa'ee. Sagalee daa'imaadhaa mabtee itti godhe wanni itti godhe asirratti dhorkaadha. Sagalee daa'ima kee xuuxxootti kan yoo takkeen waa afaan kaaya akka ni gine waqtiidhaaf. Okay. Yoo fixxee jettee banadhu haa fixattuuti sanboota gaafii gaafannoo obboleetti teenya. Ani amma wanni naaf hin galeen gargaarsi isiidhaa falmataa maalimee gargaarsa kam feeti naaf hin galle amma biyya Dubaay keessatti gargaarsa dhugaadhaan. Understanding guru jadi beta. Isi feetu akkana fakkaatutti mana kiraa keessa lekkoon jiraataa jirtullee dubbatti ammas mallaqa gargaarsi si feetu mallaqa daa'ima qabattee jirti sagaleen daa'imallee jalaa dhaga'amaatiin jira. Isi mallaqa barbaaddina fakkaata kiraa manaa akka falachuu ammas deebii daa'ima isii waan nyaachifattu hojii irraa dhaabbatee jira akkasi. Okay. Ana maanta na warri biyya ormarra jirtan wanta kan ifatti himuu barbaada. Dhaabni kuni ka gargaaruu danda'u warra biyya keessaati malee warra biyya alaati miti. Maaliif yoo jettan warra biyya alaa nuti falmachuudhaaf takkaffaa tiiktookiin keenya ka biyya arabaati. Yoo ka biyya alaallee ta'e biyya dimokiraasii hin qabne jirra. An haqaan isin hima. Takka lammata moo namni si gargaaruu danda'u almost akkanatti dhufee si gargaaruu ni danda'a. Kanatti aansee ati biyya arabaarraa guyyaa takka maybe falmataan amma dhugaan itti hima aaranis haara maaliif wanni kun waan haqaa waan ta'eef adii itti himaatiin deema. Baatii tokko sirraa kafallaa baatii lama baatii sadii achi booda hoo falmataan dhagaa jirta achi booda hoo wanti takka dalagaa akkamitti dalaguu Ya amma isi karaan isiin itti gargaaramtu dhugaa rabbiin yoo namni isii gargaaru jiraate namuma isii bira jiru biyya dimokiraataa miti akkuma takkiin immoo yoo ka biyya ta'e si gargaaruu ni dandeenya. Biyyattiin galuu barbaada. Yoo gara biyya daa'ima galfachuu barbaadaa jettee daa'ima kee akkaataa itti galfattuuf maal kana ka barbaadu taate achirratti gargaaramuu ni dandeetta. Yookaan immoo biyya san keessa taa'ee dalagadhaa yoo ka jettu taate mallaqa wanni si barbaachisu akkaan argaa jirrutti mallaquma si barbaachisaasi. Mallaqa kana immoo namni si gargaaruu danda'u nama Awurooppaa jiruu fi namuma si bira jiru yoo ta'e malee namni Awurooppaa jiraatanis hubutaa akka gargaaranii deelii namni nama gargaaru. Amma warri biyya namaa jiru moo maali karaa manaatti jira nyaataa jira bakka dhugaatii jira uffataa jira. Isifis daa'ima siitiifis so wanni ati halli natti qabdu amma halli nama biyyattiin galaa na gargaara Oromoo yoo hojjetu ta'e sagalee siif taanaa kana cinaa dhaabbannee biyyatti akka galtu godhuu ni dandeenya. San boodallee waan argine dhaabbanni Oromoo kuni si gargaaruu danda'a. Walaakin yoommoo ati achumaan ta'a achuma keessaan jiraadhaati gartee yoo hojjetu ta'e jiru Dubaay keessa ta'a deelii waan ati mashruufa baaftu maaliif Okay, si ni taja cudi malla. Garo simfaya duan sifaya du mit warit inkijib no kementa. Falmata wan itti iskijib. Ya amma isi ani ya dalam hubadde hasawa isi tirratti takka malla wanuma jaayima isi kanalleen gargaartu feeti lammaffaa immoo ijaarsisillee deebisuu karaa itti dandeettuun barbaadina fakkaata. Kun lamaanuu ta'uu ka danda'u karaa dhumama dubbanne kanaan isiin gargaaramuu ka dandeettu. Nama achi jiru ግን ማይኖን እሱ ይጎደ ደንደኑ አስረተን እሱ ጋር ጋር ኦፕሬቲቲያ ሰገሌ ሲተውዳ ሲገሌ ማለፊ ሚዲያ ከነጀላ ወንቲ ኩ ሚዲያ ዳ ነም ቢያት ጅርቱ ሰን ኬስ ጅራተን ሄዱ ዋን ጅራተን ሚዲያ ከኖር ፈይደም ሄዱ ዋን ጅራኒ ያው ሲዳጋሃ ጅሩ ወሬን ሱኒን ብልብለ ኬቲን ከራ ብልብለ ኬቲን ከራ ቲክቶክ ኬቲ ከና ሁነም ቦዳና ከሲ ጋር ጋራ ነው ያምጨኒ ጎናፊ Sanin garaga wanni amma atantamatti isiin barbaaddu maanis itti fakkaata bililleedha. Isiin mallaqa isii barbaachisa. Qaxitaa daarektii amma isiin ifa gootee dubbattee jirti. Mallaqa isii barbaachisa. Mallaqa kana kan isii barbaachisu tokko kiraa manaa keessa taa'aa jirti. Biyya namaa jirti. Dhugaadha kiraa manaa kaffaltii. Lammaffaa daa'ima guddisaa jirti. Sadaffaa hojii dhaabbii jirti. Waa hedduufu mallaqa barbaaddii jechuudha. Diigalee. Jaarsa kiyya
biyyarraa fidadhilee hojjettee akka isii gargaaru wajji hojjetanii wajjin jiraatan mallaqa barbaaddi. Asuma teetteetiin hojjetteetiin jiraatuudhaaf illee mallaqa barbaaddi. Kiin irra caala furmaanni kee maali? Daa'ima kee yookaan gara biyyaa galchuu yookaan ofii keetii gara biyyaa akkaataa itti galtu ijjeeffachuu yookaan immoo yaa maslahaan kee kanuma lamaanii kanarratti immoo namni biyya keessa hin jirtan naannoo san jirtan mucayyoota cinaa dhaabbadhaa jedhuun wanni biraan jiru wayitaa kan waan jiru. Kanarraa yaada adda ta'e yoon ani yaada wayiin qaba xiqqoo dhiifama wajjin. Yaada obboleettii teenatti hir'isee yoo iqaamaa qabaatte ilma ofii biyya galfattee deebitee dalaydee ijaarsa ofii waamuu hin dandeetti fayyaa qabdi waan ta'eef jechuudha. Yaadni kiyya kanuma. Kan jedhee yaada kiyya deeggartee dhugaadha akka furmaan isii ta'uu qaba. Amma saniif yeroo tokko Okay, akkasanii yaadesii hin fixannee mee akkana fakkaatu yaadesii haa fixattu. An zoro zoro ani hin gorsu an ilmoota galchiitii ifama xiqqoodhaan darabbashtee keessaa bahee ani ammas taanaanii waraqaa hojjechiifadheera maallaqa namaatti hojjechiifadhee maallaqni kun kana nyaattame ani ammas taanaan daa'imuma kanaayyuu galchuu barbaada malee ani daa'ima of bira qabadhee guutumaan guututti jaarsa kiyya fiduudhaafillee furmaata baay'ee yaadee turellee jechuudha hin danda'amu waan hin danda'amneef sila kana ta'eef an amma sa'aatii kanarratti jiinii waggaa tokkoon qabee jira namichi kun mana kana ji'a meeqarratti kafalaa fi dhumarratti kafalaa fi deema jechuudha amma sa'aatii kana guyyaa 15 booda manni kun hin diigama jechuudha mana biraa galuudhaaf immoo namni naa eeggatee guyyaa gas naa eeggatu hin jiru maallaqan naa liqeessaniifuyyuu ganama galgala na cinqu jiran jechuudha ani ammas taanaaniin nin dalagadha fayyaa qabaa yeroo kanatti rakkadhe malee yeroo kanatti ani waan daa'imaan galchuu fi kiraa manaa kanarra jiruu fi akkasuma hojii adda addaa jiruu fi idaa narra jiruu fi malee ani hin dalagadha alhamdulillah maaliif fayyaa qabaa daa'ima kiyya namatti kennee maatii kiyyatti kennee isatti illee kennee deebi'ee dalagadha garuu sa'aatii kanatti osoo maallaquma birrii 4,000 sanuu argadhee idaa gandaa sanii fi wanna daa'ima ittiin galfadhu qabaadhee liqamaanuu namni osoo naa kennee ani hojjedhee namaaf kafaluu danda'u malee amni jireenya kanarratti daa'ima asitti qabadhee hojii hojjechuu hin danda'u akka duraanii haalli mijataa miti an nama rakkataa meeqa ijoollee maraatte kararraa galchee ofitti qabee mana hojii galchee fayyisee kan kiraa hin qabne kan nyaata hin qabne gargaaree asiin gahe alhamdulillah anna garuu hadha nama gargaarsa gaafat osoo hin taane yaa'u ilmoon immoo waan nama hin qabdu hadha yoo kiisii keessaa birrii takka hin qabaanne si ositu suuqii finaa waa kana barbaaddi yoo isittiin sumuni irra si hin darbani jireenya biyya ormaa ta'eetti malee alhamdulillah amma sa'aatii kanatti waan idaan nama narra jiruu fi kiraan manaa narra jiru yeroo kanatti ka'ee galuudhaaf tikkeetti na barbaachisaa daa'ima tana waraqaa hin qabdu achi na barbaachisaa kiraan narra jiru kafaluu na barbaachisaa namallee liqaan gaafadhee hatta eda'amaayyuu liqaan maaliif waan kana cufee ka'ee deebi'ee akka deebi'ee dalagadu hiqaamaa qaba waan ta'eef tikkeetti asii achi deemuunii fi achi deemuunii fi wacii daa'ima kanaa fi kiraa manaa kana ofirraa kafaluuf ani miidiyaa irratti bahi malee alhamdulillah takkaayyuu liivillee seenaa hin beeku takkaallee rakkadheenii na gargaara ummata kiyya jedhee hin beeku dhiifama naa godhaa na uffalchaasiniin jechuu barbaadeeti. Okay, no, rakkoon qabu kuni baraati gaafachuun kee hedduu takka bareedaadha. Furmaata argachuuf gaafatte. So'aati ammoo wanni jettu an nama muqiima tokko waraqaan hin qabaa harkaan na gabaabbatee ilmootii as galchuun fedhaadha. Akkas taanaan ilmooteetis matuma keetiin galchuun ni dandeessaa. Bakka hanguma gartee liqiin namaa sirra jiru malee rakkoon takka sirratti hin jiru jechuudha. Kanaas yoo akkas ta'e warra jara jalannee dhagayanii yoo gargaarsi dhufellee inshaallah siif barreessina. Ni dubbisi keessaa. Akkamittan falmata